ilmoo durbaan kanaan dura kadhataa ture sana rabbi naa kennin. Kanaan dura dhiira malee yaa rabbi ilmoo durbaan qabu rabbii kadhataa ture. Dhugaan sirriitti himaa rabbumti biyya Itoophiyaatti ilmoo durbaa naa kennin jedhee kakadhe. Mucaa waggaa 8 utuu mucaa koo taatee hoo. Mucaan kun utuu mucaa koo taatee gudee damtee kaatee sanuu immoo gudeedeetu darbatee deemee gaariidha. Gudeedee ka'ee morma siitti finyoo kaa'ee deemuu jechuun du'a cimaadha. Dhugaan sirriitti hima jechuudha. Hunduma keenyaaf du'a. Heeban gudeedamtee lubbuun jirtu ummanni sii gadi ba'ee sagalee ta'ee fi dhageettii argatte. Mucaan keenya immoo namni ilmi namaa miti kun sareedha malee namaa miti. Mee warri ilmoo qabdan warri ilmoo waggaa 3 waggaa 4 ilmoo durbaa qabdan mee ilaala. Namni ilmoo qabu hin danda'u kan dhagahuu hin danda'u. Hirriba nama dhabsiisa. Dubartoonni ilmoo qaban akkamitti jiru laata? Nuti ajandaa feena, ajandaa soqna, ajandaa aaraa. Dhugaan sirriitti himaa. An kamiifuu onneen na cabee jira. Dubbachuu hin danda'u. Obsan dhabee jira. Akka abbaa ilmoo tokkootti natti dhaga'amee jira. Gadda guddaa keessan jira. Dhageessanii nama gaddisiisa. Ilmoon haati akka maraachuu taatee jirti. Waan dubbattu iyyuu hin beeku. Gossinee maal jennee miidiyaarra baarti waan ta'eef kadhadhee keessaan gossee akkasii miti. Naa obsi daqiiqaa 2tu ummata kee ummata Oromootti himadhu jennaan abbaan viidiyoo kaleessa argeera galatoomii. An dhimma siyaasaarraa haasa'uu hin barbaadu. Dhimma siyaasaatti na jalaa makamuu hin barbaadu. Dhiiga ilmoo kootiin barbaada. Yoo dhiigni ilmoo kootiin aan baane rabbiin an jiraachisin jettee ati. Jiraachuun fedhuu jette. Dhageessanii mana abbaa fedhee seenaatii era bannaa taachuu rabbiin sodaadha. Duuti kanaa waliin jiru. Wanni ilmoodhaaf jiraatama. An hamma kana booddee kana jiraadhu ilmoo kooti. Garaadhumti waa dideena dhaabbatee gadi ta'e. Dhageessanii? Kanan olii gadi fiigaa jiru ilmoo koo guddifachuuf. Jaanila duras faakaa yaa caalaa simboo bakkeetti argitee shiddibeetii dhaqee sananii kaasee siibdee sanaan jettee bakka isheen natti nabi argitee dakattii jennaan. In argine lakki qoloon gaddeebee sanan hoggaan gaddeebuuf si ilaalaa mucaa shiddibeetii. Namni ilmoo argate ilmoo isaatiif jiraata. Mucaan hoggaa shiddibeetii. Namni gaafa ilmoo argate sana booddee ilmoo isaatiif jiraata malee ofiin jiraata. Achi argee deemni. Keessattuu ummanni keenya biyya keessaa. Mucaa shiddibeetii keessaa. Haadholiin biyya keessaa. Mudhii qabatee dhaabbate. Haadholiin keenya akka itti nu argatan yeroo laalle. Maal caalaa achi beektu moo maali? Akka haadholiin ilmoo argatan yeroo laalle madabii isiin irratti deessu akka isiin cinqabdee deessu nyaattee garaan qabdu. Fooyin irra jira. Qoraan baattee bishaan baattee waa meeqa taatee argattee ilmoo sii dhabde. Ayyee. Achuma raanaan ani bakka ani yeroo sanaa bira ga'ee mucayyoo xiyyaa achirraa buufachuu hin dandeenye naasuu raananan keenan iyyee. Fannifamtee jirti jechuudha. Ayyee. Waan fannifamuudha. Akkumatti bakka nama Ajandaa biraatti jiru. dhaabbata sitti namatti fakkaatti. Ani bakka achuu naasuu raanan qabame yeroo sanaa hoggaananiyyuu warri sababii taphachaa rasu muluu isaanii gadi yaa'anii maal hunda keenyaafuu ni dhufa. Mucayyoo xiyyaa achirraa waan tokko gargaaruuf hin dhaan. Daa'imman gudee baalageen Itoophiyaa keessa jiru. Baalageen saban qabdu. Sanyiin qabdu. Baalageen baalaguma. Baalageen ilmoo mucaa daa'ima simboo kana kichuu kuttee bor Itoophiyaa keessatti bucuusii araqee dhuddee akkasiin ilmoo durbaa daa'ima gudeeddu Mubaarik maal jedhe jedha. Seera sodaate daa'ima kun yoon gudeede yoon dhungadhe seeri nan dhiisu jedhee
sodaate isa dubbiin akkas taate hin beeku ummanni amma sakkaaraamiin abbaan arge kanas ijoollee shamarranii ijoollee durbaa waggaa 8 waggaa 10 kana booddee bakka yoo akka boqqolloo yookiin akka xaafiitti gombisaa keessa keenya guddifanne malee akka itti guddifannu qabnu abbaan barbaada dhaqee siinii tokko abbuuqeetii gudeedhaa jechuudha. Kanaaf ajandaa kan biraa dhiibneeti mucaa keenya kanaa sagalee haa taanu wal dhorgaa mee torbeenuma tokko haa fakkeessinu kama heebaan ikkoo guyyaa 10 ol ajandaa goone an kan na dhibu kan saba biraa ilmoo ta'ee kan oromoo kuni saree ta'e moo normaal noo jedhan normaalii ta'e bakka duutii intala oromoo tokko bakka kana booddee duutii daa'ima gudeedamtee duutes normaalii ta'e jechuudha kana booddee bakka wanni afeen jiru bakka ilmoo keenya irra yoom ga'a jennee eegganne yoo ilmoo keenya gudeedamte simboonuu gudeedamtee ajjeefamtee jirti waan ta'eef waa tokko waan dubbannu hin qabne jechuudha. Normaalii ta'ee jechuudha. Isinii galee qalamuu barreerraa duunee reeffi keenya makiinaadhaan lafarra harkifamuu barreerraa isinii galee fannifamuu barreerraa ajjeefamnee karaa irratti gatamuu barreerraa duunee reeffi keenya dhabamuu barreerraa akkana dhiigan badaa dhabame fayyaadhaan dhabamus barreerraa waa hunda barreerraa wanni nu hin barree nurra darbee daa'imman keenya gudeedamanii gatamuu gudeedamtee kaatee ajjeefamuu hin barre baruus hin dandeenyu immoo baruus hin dandeenyu kana baruus hin dandeenyu hin baruus dandeenye kana wanni barbaade numatti dhufu malee abboolii fi haadholiitti dhufu malee ilmoo xobbee mucaasa biyyii fiiddee dhuftetti ilmoo kootti kun dhufuun barbaaduwan isinii galee hin baruwan kana namni baruu danda'u hin jiru sammuun namaa fudhachuu danda'u hin jiru kana faranjiis ta'ee arabas ta'ee sabaaf sablammiin Itoophiyaa kana baruu hin danda'u ilmoon ofii gudeedamtee ajjeefamu kana hin barru baruus immoo hin dandeenyu wabii maalii qabna immoo bor akka ilmoon keenya hin gudeedamnee wabii maalii qabna ilmoo keetii yoo jettu boo'i iyyi ilmoo keetii jettu sagalee ta'e gadi ba'i iyyi kun baruu hin danda'amu waan asiniin jedhe kun waan jabaadha warra ilmoo qabdan meemee ilmoo kootu gudeedamte kaate ajjeefamte jedhaati ofitti fudhaa ilaalaa hin danda'amaa kun hin baramaa kun akka abbaan nama jalaa du'e sana akka obboleessi nama jalaa du'e sana obsuun hin danda'amaa laata kanaaf hundi keenya iyyuu bakka jirru dhageessanii hundi keenya iyyuu bakka jirru keessattuu warri biyya faranjii jirtan wanni kun waan callifamuu qabu miti mootummaa maqaa balleessa jenni abbaan barbaade maqaatti bada malee abbaan barbaade maqaatti badu malee dhimma kana wala mormitoota siyaasaa ta'e jinnii sheexaanni qabrii keessaa ba'ee waan kana falmee namni simboo gudeedee ajjeese kun haga inni ajjeefamutti irraan dubbannu yoo ta'e kana booddee faallaa walii deemuu yoo taate malee waliin deemnee wanni nu waa dubbatannu tasuma hin jiru abbaan barbaade adu abbaan barbaade gadi lafarra fannifamee lafarra harkifamu dinqii miti kana booddee dhageessanii abbaan barbaade ajjeefamu kana booddee wanni kana achi ilmoo achi hin jiru namni gaafa ilmoo argate sini galee uffatan bitatu beelli itti nagahamu wanni tokko itti nagahamu gaafa ilmoo argate gaafa immoo ilmoo isaa dhabe yoo waa jira lakkii jettani isintu beeka sheer godha an dubbachuu danda'an jiru mataan kona fudhachuu dhideekaa simboo akka bakka ilmoo kootiin buusee simboo bakka ilmoo kootiin buusee ilaalee ol baasee gadi baasee otoo anaati miti dubbachuu miti hin beekaan hin jabaata warra ilmoo qabuuf
injabaata warra ilmoo qabuuf nama guba jiraadhu nama jisiisu duyi nama jisiisa malee የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሲምቦ የምትባል ህፃን ኢትዮጵያ ውስጥ ሸዋ አካባቢ ተወልዳ ያደገች ከ8 እስከ 10 እድሜ ያላት ህፃን ልጅ ተደፍራ ከተደፈረች በኋላ ተገላ በገመድ አንቆ ሰቅሏታል። ይሄ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን እና በኦሮምኛ እናቷንና አባቷን አናግሬ ቲክቶክ ላይ ፖስት አድርጋለሁ። ኦሮምኛ ማሰሙ ማለት ነው። ይሄ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳንድ ኢትዮጵያውያን ኑር የሚያሰኝ አይደለም። እኔ ይሄን ከምሰማ በሞት ይሻለኛል። እንዳንድ ሰው እንዳንድ ኢትዮጵያዊ ይሄን ከምሰማ በሞት ይሻለኛል። ይሄ ነገር ፓርላማ ተሰብስቦ የሞት ፍርድ እኛ እኮ የምንኖረው ለልጆቻችን ነው። ስንት ነገር እየከፋን በስንት መንግስታትን ጫንቃችን ላይ ተሸክመን ስንት ስርዓትን አባቶቻችን ጫንቃቸው ላይ እድለኛ የሆኑ አባቶች ጫንቃቸው ላይ ተሸክሞ አስተላልፎ ለኛ ስላደረሱን ስለነገሩን እኛም የኢትዮጵያን መንግስታት ስርዓት ተሸክመን ከፍቶናል ሳንል ማለት ነው። አሜን ብለን ተቀብለን እየኖርን ነው። እናም የእናቶችን መሞት የአባቶችን መሞት ሞቶ ተነስቶ መንገድ ላይ መጎተት በመኪና መገጨት በመንግስታት ግፍና ሰቀቀን እጅ መቆረጥ ስንት ነገር መጥፋት የሰው ልጅ በህይወት መጥፋቱን ሁሉ ነገር ለምደነዋል። ግን የልጃችንን ነገር ልጃችን የ8 ዓመት ጨቅላ ልጅ ህፃን ልጅ ሩጣ ያልጠገበች ሞታ መሰቀሉን መልመድ አንችልም በፍጹም ማለት ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ መንግስታት ብዙ ጭቆናና ብዙ ግፍ እየደረሰብን ተሸክመን ኑረን ተነስተን አሁን ደግሞ ህፃናቶቻችን እየተደፈሩ መሰቀሉን በፍጹም አንድ ኢትዮጵያውያን ቢኖረውም ባይኖረውም ባለስልጣን ቢሆንም እንኳን የድሃ ልጅ የትኛውም ሰው መቀበል ጭንቅላቱ መቀበል አይችልም፣ ሊቀበልም አይችልም። ስለዛ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በቀደም ለታ ሄባን ላይ የደረሰው ነገር በእጥፍ ማለት ነው። ያን ዝም ስላል ትንሽ ጮኸን ዝም ስላል በብሔር በሃይማኖት ተለያይተን ዝም ሌላው ይጮሃል፣ ሌላው ይስቃል፣ ሌላው ይጨፍራል፣ ሌላ ነገር ላይ ነበር። እንደዛ የሄባንን ነገር ስላስተላለም ዛሬ ደግሞ እቺ ጨቅላ ህፃን ልጅ የምትዋያት ተገላ ተነስታ ተሰቅላለች። ይሄን እንችላለን? ይሄን ነገር ያስችላል? ይሄን መቀበል የሚችል ቤተሰብ አለ? ልጁ ተገሎበት ህፃን ልጅ ተደፍራ ተገላ ቤቱ ላይ ተንጠልጥላለች። ይሄን መቀበል የሚችል ጭንቅላት ወይ ደግሞ ጊዜ ያመጣው ነገር ነው ብለን ምንችልበትን አቅም ፈጣሪም አልሰጠንም፣ እንዲሰጠንም አልፈልግም ማለት ነው። እኔ እንደ ሙባረክ ልጄ እንደዚህ ተደርጋ ተሰቅላ ተለፍራ ተሰቅላ ሙታ የሚሸከምበትን አቅም አይስጠኝ። ከምድር ገጽ ላይ ወዳው ይገነኝ እንጂ እኔም መኖር አልፈልግም፣ ፈጣሪም እንዲሰጠኝ አልፈልግም። መጽናናቱን ስጥሽ ምናምን አልችልምም፣ አያስችለኝምም። ምንም ኖረው ለልጄ ነው። የተገደለችው ልጄ ናት። ሁሉም ኢትዮጵያውያን ይሄ ግማታም ፖለቲካ ያለ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ተስማምቶ አንዱ ነው መቀጠል አይችልም። አውቃለሁ ይሄ